Duraan dursa nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u maqaan koo Shawaayyaa Taakkalaan jedhama. Gaafa tokko gidduu sanan taa'ayyuu bara 2015 keessadha. Kootu naan jedhani raajabbeeni nan dhufee gizeen dhufee jedhu dhala barbaaddaa jennaan jedheeni achi waggaa meeqaa edda gaala godhattanii na waggaa 4 jedheeni achiin waaqayyo dhala sii kennaa jedhani shaarbii wayii achi maazarii tokko harkaa fuudhanii mucaa baatu ture mudhii kun achiin zayitii dibataa fi bishaan afaan kootti qicanii maqaa gooftaa Yesuusiin waggaa kana yoonaa mucaa dhiiraa fidii galataan asirra dhaabadhu naan jedhani amiin jedheen fudhadhee gizee zayitii kanaa fi bishaan kana afaan kootti naqannaan liqimsee garuu nan kufee yeroo sana waan hin ta'in beeku gizeen immoo lafa ol jedhu nan gammadee keessi koo muluun na gammadee dhugaayyuu natti hin fakkaanne naan achiin na dhukkubee jennaanan iji asaatti mana yaalaan na naqee jedhu qoricha siin kenninuu hulfadhaa naan jedhani waaqayyoo isa kana hundumaa naa godhee ani immoo duraan qoricha tokko iyyuu fudhanne ture waaqni isa kana hundumaa naa godhe waaqayyoon naa galateeffadha. Eeshi jalqaba waaqayyoo eenyutti dubbate ture? Torbeessaa isatti dubbatee iyyuu waan hin dhumne. Isa moo sitti dubbate waaqayyo? Isatti dubbatee ishiin asin jirtu ani maqaa koos na waamtanii achiin torbeessaa dhufee amaneetuma dhufee garaa gara teenya achiin jalqaba na waamtanii noo sarannaan asuma jira jedhee achiin dhufee nu lachuufuu kadhattanii gaagisisan. Si lachuufuu hin kadhanne? Waggaa 4 dhala hin arganne? Hin arganne. Waggaa kana yoonaan mucaa dhiiraa fidii kottuu jedhee waaqayyo? Amma immoo mucaa durba moo dhiira argatte? Dhiirumadha. Galateeffadha waaqayyo. Eeshi gaafsan maaltu godhame? Zayitii afaan kootti naxxanii shaarbii nama mucaa harkaa baatu fuutanii mudhii kootti hiitanii shaarbicha natti hiitanii zayitii fi bishaan afaan kootti naxxanii waaqayyo haadha ijoollee baay'eessu godha waaqayyo si jijjiireera attanii amiin jedheen fudhadhee gale. Asuma baatee ji'a isaatti moo si dhukkubnaan mana yaalaa dhatte? Garaadhuma keessatti qonna dhukkubeennaan bara 2015 jalqaba isaati ji'a jalqabaati. Xiqimtii gaafa guyyaa lamaa gizeen naqee jedhu ulfadhaa qoricha siin kenninuu naan jedhan. Ji'uma tokko booda jechuudha. Amma mucaa dhiiraa qabda. Waaqayyo si gargaare. Waggaa 4 dhala hin godhanne. Gaa'ela dhaabdanii waggaa 4 dhalamtu hin jiru. Qoricha sin fudhattu turte. Hin fudhanne. Akkanumatti dhufuu dide. Harka keessa walitti rukutaatti galateeffadhaa. Mucaan kee maqaan isaa eenyudha? Diinaa'ol. Diinaa'ol eenyuti? Tashooma. Tashooma eenyuti? Faayisaa. Faayisaa. Eeshi. Meeshaa ishii gargaareef mee waaqayyoon galateeffadhaa biyya. Mee wayi natti dhufe harka kee ol kaase. Mucaan dirqama waggaa yoonanaa mucaa fidii kottu kan jedhameen dirqama ji'a 9 torban 2 garaa namaa taa'uu qaba. Harka kee ol kaase. Kan kee immoo dhimma mucaa miti yoo ta'e dhimma biraati gaafii biraati yoo ta'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ji'a dhufu asitti maqaa gooftaa Yesuus wanti yeroo dheeraaf si dide sun qabamee harka kee haasee. Yeroo dhiyootti maqaa Yesuus Kiristoosiin kakuun ulfooftee raawwachuu kan dide abjoottee milkaa'uu kan dide dadhabdee milkaa'uu kan dide karoorsitee milkaa'uu kan dide fiigdee milkaa'uu kan dide dhamaatee milkaa'uu kan dide joortee milkaa'uu kan dide irraa jalqabee amma ji'a dhufu asitti maqaa Yesuusiin harka kee keessaa lixu jedhaani. Baga waaqayyo si gargaare. Eeshi dhuga boomsa keessa lammaffaa. Dhuga boomsi koonne lammaffaa zayitii kadhataa asumaa fudhanne tureyyuu mucaa kan wasiila kooti xiqqaadha mudhii isaatii gaditti uffatan uffatu ofooqaa cittaa'ee ture lukti isaa gadi muluun mukaan ofooqaa achiin zayiticha si fuudhee fi geessee gaafa dibatu cittoon sun ofuma isaatiif irraa harca'ee uffata uffatee dhaqiitii dhugaa naa ba'i yookiin anuu nan dhufaa naan jedhani mucichi siin fayyee waaqayyoon naa galateeffadha. Waaw. Waggaa ammamiif ture cittichi kanarra ture? Waggaa tokko. Waggaa tokko. Ofooqa wayyaan uffatu? Nuffatu hundum dhalateeyyuu. Sirumayyuu? Nuffanne mudhii gadi nuffanne. Amma hoo? Fayyeeramtuu jirra hin jiru anuu argeera. Nagaa isaati? Nagaadha. Harka keessa walitti rukutaa galateeffadhaa.
Maaltu sitti dhaga'ame gaafa san gaafa Waaqayyo ol kaasee asitti lafa sitti dubbatu sana? Yaaddetta hin taa'atte? Torbee isaa waamtaniitu haa dhuftottanii amaneetu maniin ta'a jedhe. Maqaan masaa waamame isaas keessa? Maqaa isaa waamtaniitu maqaa koos beektaa ishii jennaan haadha manaa kootiin jedheenii jedhe. Ishi. Achiin isaanis innis akkaduma jedhee waggaa 4 jedhee ijoollee meeqa barbaadannaa 5 jennaan Waaqayyo sii godhaa siif kennanaan jedhee jedhan. Amma ijoollee meeqa si hafire? Ijoollee meeqa? Amma durba, dhiira, akkasumatti itti fufi maqaa Yesuus. Ameen. Waaqayyo isa kana sii godheef maal jetta? Waaqayyo isa kana nama godheef nama miti kan nama godhu otoo birriin bitamu ta'ee namni bitama ture Waaqa isa kana nama godhu Waaqayyo guddaan galateeffadha. Waaqayyoon naa galateeffadha lafa kana wanta guddaatu jira namoonni akka koollee abdii kutattanii Waaqayyo irratti of gataan guyyaa qaba guyyaa nama yaadatuun jedha. Abdii kutteettaati sana dura? Maaliif maalan isa godhee jedheen wanti jechaa ture. Waaqayyo maalan si godhee maadala na dhoowwatte lolte beektaa? Lolle garuu. Maal rakkoon qabu? Maaf akka na goote hin jenneeni Waaqan? Jedheera. Bakka maarree. Ammoo maal jettaarree Waaqayyoon? Garaan koo guddaa sitti gammada Waaqayyoon. Waaw galateeffadhaa fi Waaqayyoodhaan. Ergaa xumuraa qabdaa? Ergaa xumuraa kanan jedhu Waaqayyo bara keessan sinaa eebbisuu mana keessan sinaa eebbisuu Waaqayyo raba keessan irra taa'ee hidhaa gurguddaa hiikaa Waaqayyo ayyaana kanaa olisin yaa dabaluun jedha. Ameen. 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 Galateeffachaa Waaqayyoon gara gubaa'itti deebiti ishiini galateeffadhaa fi haleluuyaa. Yesuus Kiristoos geetaanu kana kan godhu Waaqa.